Ergaa addatti yuutuubaroonni xixiqqaan hundinuu beekuu qaban warri yuutuub chaanaalii banattanii hojii ittiin eegalatanii jirtan hundi waan addaatti beekuu qabdan tokkotu jira. Nageenyaaf salaamtaa isin irraanfannee bakka jirtanitti hordoftoota maatii chaanaalii Astaachuu hundinuu bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenya isin haa geessu jechaa. Viidiyoo ergaa yuutuubaroonni yerooniif chaanaalii banattee itti hojiin eegaltan addatti beekuu qabdan tokko qabadee dhiyaadheetiin jira. Ergaaleen sananis waan 5 of keessaa qaba. Yaadota 5 akka mataa kiyyaatti qabadee kan hin dhiyaadhee jiru. Akkuma addaatti yuutuubaroonni addunyaa kanarra milkaa'anis wantoota san gurguddaa waan godhaniif kan milkaa'anii isaanis takka takkaan waliin ilaallachaa warri Astaachuu subscribe godhin chaanaala kiyyaaf haaree warri taatan hundinuu subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon kiyya isin bira ga'u all notification irra godhadhaa jechaa. Kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Yeroo baay'ee YouTube chaanaalii banatee yeroo hojiitti seentan inni tokko wanni addatti YouTube chaanaalii keessan irratti godhuu hin qabne maali? YouTube chaanaalii keessaniif deddeebitanii maqaa jijjiiruun isiniif bu'aan qabu miidhaa qaba malee. Jalqaba yeroon fi maqaa chaanaalii keessanii moggaaftan addatti maqaan chaanaalii keessanii kan bifa gabaabaa ta'een qubee 6 kan caalle akkasumas kan addatti namaaf mul'atu namaaf ifa ta'uu qaba. Kan namni sirriitti warra hubachuu qabu ta'uu qaba. Akkasumattis kan jalqaba ittiin banattanii nama ittiin of barsiiftan deebitanii jijjiiruun bu'aan qabu miidhaa malee. Sababni isaas namoonni baay'ee yeroo inni fi YouTube chaanaalii maqaa jijjiiran maqaan isaanii sarchii yoo godhan hin bahu. Sababni isaa waan maqaa duraan irra ture san jijjiireef jechuudha. Saniifuu maqaa YouTube chaanaalii yoo jijjiirtan takka jijjiirrattanii achi booda namni lakka isin baraa deemu maqaa jijjiiruun bu'aa inuma isiniin qabu miidhaa qaba malee. Qabxiin tokkoffaan isa kanaa. Inni lammaffaan yeroo baay'ee viidiyoo gaggabaabaa YouTube chaanaalii fuula dura gadhiifachuun bu'aan qabu. Amma fakkeenyaaf short viidiyoon akkuma bara kana YouTube communitiin seeraaree baasetti viidiyoolee gaggabaabaan mataa isaatti seera mataa isaaf danda'e qaba. Wachaaworii fi viidiyoolee dhedheeraa kan irratti bu'aan qabu. Saniifuu viidiyoolee gaggabaabaa gadhiisuun hiika takkan qabu. Yeroo gabaabaaf viidaaf baay'ee bareedaa garuu viidiyoon inni fidu bu'aan qabu. Wachaaworiin dabalu waan ta'eef kophatti isaaba waan ta'eef. Saniifuu viidiyoo gaggabaabaa YouTube chaanaalii keessanii gadhiisuun hiika takkan qabu waan ta'eef akkasumattis bu'aan qabu miidhaa malee. Saniifuu YouTube chaanaalii keessanii irratti viidiyoolee gaggabaabaa fayyadamuun isiniif hin barbaachisu jaa. Maaliif viidiyoolee dhedheeraa daqiiqaa 10 ol ta'u akka fedhe ta'us waan barbaadan hojjettanis chaanaala keessanii irratti viidiyoolee dhedheeraa daqiiqaa 10 fi isaa ol dhedheeratu yoonii fi upload gootan karaa gabaabaa ta'een wachaaworii keessaniifillee viidiyoo keessaniifillee bu'aa qaba. Isiniif dabalaa jechuudha. Wachaaworiin keessanillee osoonii fi nama hin kadhatin. Qabxiin inni sadaffaa introo YouTube chaanaalii keessanii irratti yeroo hojjettan viidiyoo YouTube chaanaalii keessaniitti introo dhedheeraa hojjechuun bu'aan qabu. Maaliif namni baay'een yeroo YouTube chaanaalii keessaniif YouTube chaanaalii viidiyoo keessanii irratti ol baaftaniif introo dhedheeraa fayyadamtan maamilli keessan YouTube chaanaalii keessa warri daawwatu viidiyoon introon itti dheerannaan hiikaan qabu jee yaada. Saniifuu view isiniin godhu jechuun namoonni YouTube chaanaalii keessanii hordoftoonni chaanaala keessanii viidiyoo keessan view hin godhu. Sababni isaa introon yoo hin gamne qaate gabaabbachuu qaba. Sekondii hanga ta'e 7-5 bira kutuu hin qabu. Introo viidiyoo keessanii yoo fayyadamtan ta'e hin dhedheereessina. Akkasumattis idduurra yoo fayyadamtan gama duraa irratti waan viidiyoo keessanii ilaaltu. Fakkeenyaaf viidiyoo qal'oo keessan keessatti yeroo inni viidiyoo edit gootan wantoota ammayyaawaa babbareechitanii viidiyoo san keessa jiru mummurtanii gara duraa irra gootanii haa keessaa isin dhabamsiifnetti akka nama harkisutti osoo inni fi introon hin agarsiisin gama duraa irratti yoo inni fi garsiisanii ichi booda introo isin garsiiftanillee bu'aan qabu. Maaliif viidiyoo isin hojjettan namni waan hubatuuf karaa gabaabaa ta'een introo sana obsee isiniif ilaalaa jechuu gama duraa irratti waan gaggabaabaa waan arkeef. Inni biraa
Inni afuraffaan yuutuubaroonni chaanaalii xixiqqaa yeroo inni hojiin eegaltan yuutuubaroota gurguddaa biratti deemanii sabskiraayib argachuuf jecha sheer na godhi, sabskiraayib na godhi, laayik sheer akkasumas yeroo baay'ee koomeentii irratti maatii naa ta'e sabskiraayib godhi jechuun guutumaan guutuu dhorka. Maaliif yuutuub koominiitiin ni beekaa bulook si godhuullee danda'a, waarniingii si kennuu danda'a. Sabskiraayib na godhe jechuun akkasumas afaan oromootiin maatii na godhe jechuun akkasumas amaarinyaan illee waliif maatii haa taanu jechuun afaan oromootiinis ta'e afaan barbaadaniinuu dhorkaadha. Koomentii irratti koomentii yeroo namaa barreessitu yaada bareedaa waan bareedaa waan nama ibsuu fi waan viidiyoo san ibsu ta'uu qaba. Yoo hin taane deddeebitee koomentii viidiyoo yuutuubaroota gurguddaa jalatti deddeebitee barreessita taanaan miidhaa guddaa qaba. Sababni isaa ni beekan jarri ni beekan kan dhiisira kan kanaa oliitu waan gurguddaa waan hedduu waan beekanii jira. Algooriizimii yuutuubii akka waan algooriizimii tiktook fatti qallaalii yookaan waan salphaa takka isinitti hin fakkaatin. Saniifuu karaa salphaa ta'een ni beeka yuutuub koominiitiin. Yuutuub koominiitii waan beekuuf jecha koomentii irra deddeebitanii barreeffama wal fakkaataa barreessinan akkasumas waan takka waan wal fakkaataa barreessinan yuutuub koominiitii waan beekuuf jecha waarniingillee isin kennuu danda'a. Afaan oromootiin maatii naa ta'e anis siifin tahaay viidiyoo nama tokko jala deddeebitanii jennaan hiikkaan qabu jechuun miidhaa malee. Inni shanaffaa fi inni dhumaa yeroo isin viidiyoo yuutuub chaanaalii keessan irratti hojjettan viidiyoolee garaagaraa sooshaal miidiyaa garaagaraa irra deemtanii feesbuukaas haa ta'u tiiktook viidiyoon walii qaxxaltanii ediit gootanii yuutuub chaanaalii keessan jala ol baasuun hiikkaa takka hin qabu. Sinumaafuu chaanaalii keessaniifis guddina chaanaalii keessaniitiifis yoo fi moonii taatanillee moonitaayizeeshinii irratti rakkoo guddoo fida. Sababni isaa viidiyoon keessanii miti viidiyoon riikardi kan gootan sooshaal miidiyaa biraarraa waan ta'eef hiikkaan qabu. Akkasumatti watarmaarkiilee adda addaa yeroo garaagaraa irra dhufa. Saniifuu baay'ee miidhaa qaba. Viidiyoo ispeeshaalii waan addatti ofirraa eeguu qabdan sooshaal miidiyaalee akka tiiktookii, feesbuukaas ta'e tiwutara, instaagiraama karas irra deemtanii viidiyoon isin hojjettanii yuutuub chaanaalii keessan jala ol baaftan akka feetanitti ediit gootanis miidhaa malee bu'aan qabu jechuudha. Saniifuu viidiyoolee hammataa keessanii kan addatti hojjettan yuutuubuma irrattu or yoo nifi amma fakkeenyaaf tiiktook irratti viidiyoo mataa isaaf danda'ee jira. Akkana waa'ee tiiktookii or kan mataa keessaniin hojjettan ta'uu qaba jechuudha. Yoo nifi instaagiraamii ta'es akkasumatti. Saniifuu viidiyoo garaagaraa viidiyoo koopiraayitii illee isin yoo ergu baate yuutuub koominiitiin viidiyoon san firii ta'ee taa'uun isiniif hin barbaachisu. Koopiraayitiin natti hin ergine viidiyoon kiyya viidiyoo tiiktookii saniifuu viiyuu guddaan irraa qabaa jettanii inuma biran ta'e naaf irraa dhaamsaa qulqulleessaa yeroodhaan. Viidiyoo sooshaal miidiyaa garaagaraa inuma yuutuub chaanaalii keessan irratti ol baasuun miidhaa malee bu'aa isiniin qabuun jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaa hanga yeroo itti aanu wal deebinutti nagaan tura. Yeroo gaarii waan na daawwattaniif galatooma jechaa. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib, laayik, sheer waliif godhuun ni danda'ama. Asuma irratti yuutuubuma irratti wal beeksisuu ni danda'ama. Wal milkeessuu ni danda'ama. Ittiin hojjedhaa jechaa. Hanga yeroo itti aanu wal deebinutti nagaan tura. Yeroo gaarii.